Nagaa nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaan nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin isiniif fidee dhufeen jira. Maalidhaa jechoota barbaachisoo afaan Ingiliffaa isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Jechoota guyyaa guyyaa itti fayyadamnu haasaa keenya keessatti itti fayyadamnudha jechuudha. Kanaaf nu waliin turuu hin irraanfatinaa jechoota 15 kanaafuu kanneen qabattan ammoo yeroo itti aanu keessatti ammoo kan biraa barattu yeroo darbe keessatti illee barsiiseen ture. Kanaafuu viidiyoo warroonni ilaaliin seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Okay, warroonni direct onlineidhaan barachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessanii lakkoofsi bilbilaa keenya ni jira. Imoodhaan yookaan ammoo WhatsAppidhaan nu dubbisaa. Isiniif deebisnaa jechuudha. Okay, gara barumsa keenyaa deemnu jechoota barbaachisoo ta'an kan afaan Ingiliffaa fi afaan Oromoo jechuudha. Asirratti warroonni afaan Oromoo barachuu barbaadan ni baratu, warroonni afaan Ingiliffaa barachuu barbaadan ni baratu jechuudha. Okay. Fish, qurxummii, fish, qurxummii, fish, qurxummii. House, mana, house, mana, house, mana. Door, karra, door, karra, door, karra. Window, foddaa, window, foddaa, window, foddaa. Pen, qalama, pen, qalama, pen, qalama. Pencil, irsaasa, pencil, irsaasa, pencil, irsaasa. Boy, ilma, boy, ilma, boy, ilma. Girl, intala, girl, intala, girl, intala. Man, nama, man, nama. Asirratti amma nama kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Yaa fakkii irratti kan kaa'ame yaa nama asirratti dhiiraa garuu maan yoo jedhame nama kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Uumama namaa jechuudha. Maan, nama. Woman, dubartii, woman, dubartii yookaan shamara. Woman, dubartii. Baby, daa'ima, baby, daa'ima, baby, daa'ima. Happiness, gammachuu, happiness, gammachuu, happiness, gammachuu. Sad, gadda, sad, gadda, sad, gadda. Big, guddaa, big, guddaa. Asirratti amma elefantii yookaan ammoo arba kanan fakkeenya kaasee garuu wanta guddaa ta'e agarsiisuuf jechuudha malee guddaa kan jedhu direct ibsa maqaa waan ta'eefu akka argachuun ni ulfaata waan ta'eef jechuudha. Big, guddaa, big, guddaa jechuudha. Egaa kanumaa baay'ee gabaabduu akka taate abdiin qabaa viidiyoon keenya. Kanumaa warroonni onlineidhaan barachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessanii akkasumas yaada keessan koomentii irratti nuuf barreessaa. Bannee addaan babbadaa itti deebi'aa jirra. Yeroo tokko tokko dhiifama waan baay'ee nu mijataa hin turree fi kanaaf amma bakkuma hirtanitti nagaanaaf ta'a. Yaada keessan garuu naaf barreessaa jechuudha. Akkasumas tiiktokii keenyan illee warroonni hordofuu barbaadan tiiktokii irra ni jirra, feesbuuk irra ni jirra, teelegiraam irra ni jirra jechuudha. Karaanii kanneeniin nu hordofuu dandeessanii ammaaf